Kun reediyoo Afuura Biyyaati. Reediyoon Afuura Biyyaa karaa marsaa intarneetaa sayfana balbal.com torbanitti al tokko afaan Amaaraatiif afaan Oromootiin Afuura Biyyaa kan quba sin qabsiistu madda odeeffannooti. Kun reediyoo Afuura Biyyaati. Bara 1998 eega mootummaa cehumsaa keessaa baatanii obboleen Coolataa haala qabsoo irratti xiinxala dhiyeessanii turan. Hoogganni ABO xiinxala kana irratti mari'atee ture. Yoo mari'ateera ta'e yoom? Bara kam jettee? Bara 1993 ergi mootummaa cehumsaa keessaa baatanii. Mariin tokko amma bal'inaan qabxii maaltu keessa jira guutuu isaa yaadachuun na rakkisa waraqata laaluun qaba. Yaada dhiheesse jaalleenchu yaada isaa dhiheesse irratti haasawame gaafa hojii oolchuu hin danda'amu. Hojiin yaadni gaafa dhiyaate isa qorri sabaa waan ilaaluu malee haa qaba. Qorri sabaa akka qophaa'u tokko kan yaadadhu kaa murtaa'e isuma walii gallee natti fakkaata. Yaada sana qorra sabaatti dhiyeessitaniittu? Yaada guutuu miti. Qorri sabaa yoo taa'e yaadni sun hundumtuu achitti furamaadha. Maaliif qorra sabaa wanni bakka bu'uun jiru yaada dhiyaate santu waan adda bilisummaa Oromoo hundeedhaan jijjiiru fa'aa of keessaa qaba kan sirna jaarmaa hin hammatin. Xalayaa yookiinis immoo waraqaa obboleen Coolataa dhiyeessan xalayaa yookiin waraqaa xiinxalaa sana qabiyyeen isaa yookiinis immoo poointiin isaa maal ture? Gaaffii kanaaf ittuma fuudhaan kan deebinuu kennan keessummaa keenya guyyaa har'aa obbo Xahaa Abdiiti. Attam jirtu kabajamtootaaf jaallatamtoota dhaggeeffattoota raadiyoo Afuura Biyyaa. Raadiyoon Afuura Biyyaa qophii ishee guyyaa har'aa keessatti maree bal'aa obbo Xahaa Abdii waliin gootee qabattee dhiyaatteetti. Obbo Xahaa Abdii adda bilisummaa Oromoo keessatti qabsaa'ota bara dheeraadhaaf tajaajilan keessaa tokkodha. Obbo Xahaan miseensa koree gidduu fi itti gaafatamaa dhimma dantaa alaa ta'uudhaan hojjetaniiru. Akka hayyuu Oromootti barcuma yuubaatti filamanii dirqamarraa eegamus raawwataniiru. Ammas ittuma fuudhaan akka qaama hooggana dhaabichaatti tajaajilaa jiraachuun isaanii ni beekama. Obbo Xahaa waliin maree keenya kan nuti eegallee waa'ee ofii isaanii akkamitti akka qabsoo bilisummaa Oromootti seenan akka nuuf ibsan gaafachuudhaan ture. Isaanis akkana jedhu. Dhaloonni kiyya Harargee bahaati jedheen amma eega dargiin dhufe booda biyya Harargeettiin dhaladhee barnoota kiyya ka jalqabaa magaalaa Dadar jedhamittiin baradhee biyya gaafa 91-92 adda bilisummaa Oromoo mootummaa keessa ture qubsuma waltaa adda bilisummaa Oromoo taate amma tokkoof. Akka carraa barnoota sadarkaa lammaffaa magaalaa Hararittiin baradhee magaalaa lama high school ka jedhanii achi booda yuunivarsiitii seenee seeraaniin eebbifamee achi boodas seeruman baradhee gara barnoota odoo tahee waliin hojjedhee jiraadhu waan seeratti rarra'u jechuudha. Akka carraa tahee miidhaa uummata keenya irra geessuu fi anis jireenya kiyyaaf argee akkamitti jireenya uummata keenyaa jijjiirraa gaaffii jiruutu natti dhagaanne ijoollummaarraa qabee namoota yaada akkasii qabanii wajji waa sosocho'aa, waa barreessaa, waa dubbachaa tokko lama odoo jennuugaa namoota yaada akkasii qabanii wajjin gara qabsootti fufuu yeroo teenya guutuu sirriitti dabarsuu geenye kaanii yaadadhu keessaa gurguddaan gaafaan yuunivarsiitii seenuuf shaddar dhufu waldaa Maccaa fi Tuulamaa barbaadee argachuun hojii cimaa ture. Namni gaafasii wal sodaataa
kaachi bahee ani Oromoo jee himuu fi waan akkasii nama himu baay'een turre numaan fayye gaafanii achi barbaade itti bahee waldaa san argadhu namoota yaadaan akka keessa turee qaban baay'een argadhe achi boodeef duuban deebine. Gaariidha Buxaa. Bara dheeraa Loondoon jiraattanii dirqama dhaabaatiin Loondoonitti godaantammoo barnoota keessanitti fuufaaf achi deemtanii yoomi kaastanii Loondoon jiraattanii Loondoonitti maal barattan? Loondoon hanga bara 1991 numaan deddeebi'a malee akka keessumaaf achiin teenye qabsoo bilisummaa ABO'n ijaarame yeroo jalqabaa akka nama barreessaatiin ture nama sadaffaa afuraffaa akkasuma fakkaata akka gaafasitti achi booda jijjiiramni wahii tolfameetiin hojii damee alaatti ramadamee bakkiriin irraa socho'aa tures biyya Sudaan ollaa keenyaati. Karaa saniin akka maaliif qabsoo bilisummaa Oromoo hoogganaa tureetu karaa Baaleetiin argee waan biraatiin waliin makanii gaaddisa tokkooti irra kufe gaaddisa Soomaaliyaa maqaa balleessuu mootummaan Itoophiyaa waan jiruuf biyya Oromoo bakka huma maqaa biraarra kaa'uu hin dandeenyettis babal'isuu qabna jechuudhaan achumaanuu hojii alaatis achiin akka hojjennu jaarmeen murteessee garas dabruu dandeenye. Egaa London dhufuun gara achi booda gara 80moota keessa akkasuma hariiroo alaa gargaaruu fi waan kana fakkaatuu fi jalqabni garuu akkasii shaggarii jalqabee karaa kaartuum akkasitti Londonitti booda aane. Haala addaan ba'iinsa amma jiruun haalli kamiyyuu uumame Oromoon bu'aa tokkollee waan argatu hin fakkaatu. Araarri adeemaa jiraachuun immoo yeroo baay'ee himamaa jira. Araara adeemaa jira jedhamu kana fiixaan baasuudhaaf dhaabi keessan hagam dhimmee hojjechaa jira ka jedhudha gaaffiin koo. Haala kana hatattamaan xumurattanii tokkummaa labsuuf maaltu isin danqe? Bilisummaa Oromoo keessatti akkuma jaarmoota isa fakkaatu sochii bilisummaa uummata biraatiif yeroo tokko maaliif hawaasa namaafi namarraa tolfamaa wal dhabbiin hin jiraatti waan adda addaa irratti namni wal afoo deebi'utu jira. Wanni aangoo jirtii wal hubachuu dhabni jira. Kana malee immoo yoo hojiin qabsoo injifannoon fuulduratti deemuu baatte namni eenyuutu kabbadii qabajee qulqulleessuuf wal afoo deebi'utu mala waanuma kana fakkaatu gaa kan irra ga'e bara waldhabbiin duraa bara 1978 taate suni yeroo dheeraa fudhatteeti walitti dhiyaatanii waliin hojjechuun warri gaafas wal dhabe jaarmaa addaa tolfate gara 2000 bara 2000tti fa'aa argame. Achi booda wal dhabbiin lammaffaan kataate 2001 namoonni handi tokko kophaatti ba'ee jaarmaa ta'e kadhumaa isa 2008 2008 akka wal dhabbiin argamtee hoogganni adda bilisummaa Oromoo gargar ba'een warri durii jaarreen hammi tokko wal barbaadanii yaadni gara biraatis dhihaate garuu kan irra walii galan hoogganoota isa walitti deebisanii araarsuudha. Ka 2001 ka 2008 adda ba'e adda bilisummaa Oromoo shaleemiti wajji akka deebi'anii wal ta'anii warri 2008 adda ba'e walitti dhihaatanii kun gidee hafe araara kana keessaa warra owwaate san lamaan ka 2008 waggaa yeroo xiqqoo fudhate gidduu dubbachuu fi yaada isaanii walitti dhiheessuun argame hundeedhaan waliigaltii irra gahanii karaa hojii oolchuu irratti danqaan argame xiqqoo waawwal amantii jira
namoonni waliin ture walirra rakkisee fakkaata. Achirra dhaabatee dubbiin dhuguma yoo ammatti walii galanii jaarmaa tokko ta'anii hojjechuu baataniif haala yeroo ilaalanii dhimma uummataa irratti waan waliin hojjechuu danda'an mari'achuun ammallee ni barbaachisa. Haalli kun ni uumama isaan keessaa dhufuu mala jedhee yaada. Ka jaaroleen jalqabde ka warra 2008 gargar ba'e hoggana gargar ba'e waliin deebisuudha. Ammaaf dhaabate araarri eega ta'e hojii irra oolchuu irratti danqaan argamee yeroof dhaabate haala amma jijjiiramaa deemu kana biyya keessatti ilaalee namni akka socho'u warri araara sanarratti qooda fudhatee kan biraatiif walitti dhiyaatanii mata matatti maal hojjechuu malla maal waliin hojjechuu malla jedhanii yeroo itti mari'atanii jireetii yaada. Asirratti obbo Xahaa yeroo darbee gaaffiif deebii obbo Dhugaasaa Bokokkoo garee isaanii waliin gooneerraa obbo Galaasaa wajjin haasofneerraa obbo Daawud Ibsaa wajjin haasofneerraa araarri akka deemaa jiraachuu isaa nutti himani. Innaa kanas yeroo muraasa keessatti xumurannaa nuun jedhanii nutti himaniiru. Haalli kun xumuramuu fi hatattamaan xumuramee tokkummaa labsuudhaaf maaltu isin dinqeedha gaaffiin koo? Egaa takka beeka gabaan akkanaa dhaammataniin taatu jedhanii namni gaafa dhufe walitti haasa'u akkuma hawwisanitti daddafee fixachuun rakkisaadha tokko garuu hundeedhaan yaadni walitti dhihaate isa kumaa kana ka jarri lamaan itti jiran guddoo isaa bal'inaan isaa quban qabu akka walitti dhihaachaa jiran nan beeka. Kan irraa haasawaa ture warra 2008 wal dhaban shanii sun amma dhaabate fuulduratti deebiin ni mala. Amma garuu kana hunda caaluutu as deema balaatu as deemaa jira ta'a. Kanaaf haala gargaarsaadhaan jaarmoonni hundinuu yoo walitti dhufanii mari'atanii irra gaariidha. Kun yaada kiyya. Karaa jaarmaan ani keessa jiru irratti mari'atamaa jira. Dubbiin tuni yeroo nuun kennitu isaa tokkoo fi kun walitti dhufu san qofaa miti. Gaagama guddaatu as deemu malaa waan as deemuuf qophaa'uuf odoo jaarmoonni hundinuu walitti dhufanii ittisa gochuuf jijjiiramni gaariin akka dhufu maal hojjechuu qabna. Jijjiirama karaa nuti barbaannutti karaa uummanni hundi barbaadutti karaa nagaatti oofuuf maal goona qophatti maal hojjenna walii wajjin ammoo maal hojjenna jedhanii yaadutu irra jira. Isa ammoo jara lamaanii wajji interview gootanii dubbattan sani anis hangasumaan quba qaba. Gaariidha gaati. Mee gara gaaffii gabraatti dabarru abaa'oo keessatti yookiin adda bilisummaa Oromoo keessatti miseensi tokko yookiin hoogganni tokko yaada isaa dhiyeeffachuuf mirga ni qabaa ka jedhudha gaaffiin koo inni itti aanu. Hoogganni abaa'oo yookiin hoogganni adda bilisummaa Oromoo yaada dhiyaatu irratti aadaan waliin mari'achuu hoo ni jiraa? Jaarmayni hundinuu aadaa qaba, seera ka barreeffameef kan barreeffamaniif adda bilisummaa Oromoo kanarraa addaa miti. Mariin sadarkaa adda addaatti korii sabaa waan itti dhiyaate mari'atee akkatti murteessu sirna qaba. Shaniin kuni dur sentiraal koomitii jenna koree walakkaa inni sirna qaba. Koreen hojii ooftus sirna addaa qabdi. Sirna teessumaatiis qabdi. Namni yaada qabu dhiyeessee irratti haasawama in murteessisa. Kan hin hambeeku kana. In fudhatamu waan biraati irratti haasawanii irratti walii galuudha. Yoo irratti walii galuu baatan bulfatanii itti deebi'uun mala. Haasawa ammoo gaajjirri irratti mari'atamoo jennu sadarkaa adda addaatti waan kora sabaatti dhiyaatu jira. Sadarkaa shanee gumitti dhiyaatu jira.
akka egzikutiiviin koreen hojii keessatti fudhattee haasoftu jira. Qoonni hojii isaanii garaagaraa gulantaa isaatii irratti mari'atamuu jechuufi waan koratti dhiyaatu dhugumaa dhiyaachuu danda'a. Koreen hojii ooftu keessattis bilcheessaniiti kan booda koratti dhiyeessanii yaadni kun ni jira, mariin ni jirti hanga nan beekutti. Gaariidha Obbo Xaahaa. Bara 1998tti eega mootummaa cehumsaa keessaa baatanii obbo Leencoo Lataa haala qabsoo irratti xiinxala dhiyeessanii turan. Hoogganni ABO xiinxala kana irratti mari'atee ture. Yoo mari'ateera ta'e yoom? Bara kam jettee? Bara 1993 ergi mootummaa cehumsaa keessaa baatanii. Mariin tokko amma bal'inaan qabxii maaltu keessa jira guutuu isaa yaadachuun na rakkisa, waraqata laaluun qaba. Yaada dhiheesse Leencoo yaada isaa dhiheessee irratti haasawame gaafa hojiirra oolchuu hin danda'amu. Hojiin yaadni gaafa dhiyaate isa korri sabaa waan ilaaluu malee fa'aa qaba. Korri sabaa akka qophaa'u tokko kan yaadadhu ka murtaa'e irruma walii gallee natti fakkaata. Yaada sana korra sabaatti dhiyeessitaniittu? Yaada guutuu miti. Korri sabaa yoo taa'e yaadni sun hundumtuu achitti furamaadha. Maaliif korra sabaa wanni bakka bu'u jiru? Yaada dhiyaate santu waan adda bilisummaa Oromoo hundeedhaan jijjiiru fa'aa of keessaa qaba. Kan sirna jaarmaa hin hammatin. Kanaaf korri sabaa taa'ee achitti dhiyaachuu mala yoo inni barbaachisu wanni hanqate yoo jiraate. Kanaaf hin fudhatamini. Gaariidha gaati. Yaadi kun dhiyaatee irratti mari'atameera moo hin mari'atamneedha amma gaaffiin kun? Mari'atame bal'inaan. Yaada kana sagalee wayyabaatiin kuffistan immoo akkasumatti callistanii dhiistan? Lakki irratti mari'atanii warri wal bira jiru hundi mari'ateeti irruma walii gale. Yaada gaafachuu dura oofuu hin dandeenye hin barbaachisne. Jechuun walii galama. Yeroo isaa yaadattu? Namni himateef hin jiru gaafas kaa maaliif narraa hafan jenne irra walii galle akkasuma yaadni garii akka itti fufee qoratamu fa'aa tahaa garii immoo kuni lakki jedhama sirna biraatiin hojjetamaa hojjan ni hafa. Sirnumatti hojjannuutu akkas ture. Egaati yaada kana irratti mari'attaniittu jechuudha. Garuu sagaleedhaaf hin dhiyaanne jechuudha moo ifannoo godha? Bakkitti dhiyaate koree hojii ooftu irratti nama meeqaatu ture irratti konsensasii ture jechuu dandeessa. Hundumtu irra walii gale yaada saniif duran oofnu. Hundumaa irra walii gale. Okay. Xalayaa yookiinis immoo waraqaa obbo Leencoo Lataa dhiyeessan xalayaa yookiin waraqaa xiinxalaa sana qabiyyeen isaa yookiinis immoo poointiin isaa maal ture? Yeroon turte gamma bal'inaan qabxii hunda yaadachuu hin danda'u. Gabaabatti hangina irraa yaadadhu odoon xalayaa sanii laalle haala yeroo sanii ka jajjabtiin jijjiiramaa deemu kana irra aanuu fi namoota garii miseensota durii faa ka 76 faa turanii akkasii fi warra sentiraal koomitii koree gidduutti booda filame 98 faa waan akkasii waliin qabne odoo waa murteessinee yaada jedhu akka yaadadhutti. Yaadni suni waan yeroon barbaaddu hojjechuu fi nuti maal goone murtiin akkasii kora sabaatiin dabruu qabdi. Kori sabaa jarjartiin haa taa'u isa qopheessina. Hayyu dureen keenya waan kana irratti haa hojjetu duukaa jennee gargaarra jenneeti murteessine. Kanaanii bira dabruu dandeenya. Maaliif yoo odoo kori sabaan teenya isa murteessina ta'e sirnaatu nu harkaa bada jechuufi akka koontiiniitii itti fufa akka qabaatu seenaan ABO jalqabde sun sirnumaan akka deemtu jechuufi
yaadni hamaa gaarii hin seenne yeroo jijjiiramaati daddaffiin waan baay'ee jijjiiramaa deema isa sabni duukaa deemuufi hayyu dureen aangoo hundumaa fudhatee akka hojjetu hin gargaarra dirqama keenya dhimma immoo waa murteessuu san kora sabaati ka walitti qabuu qabnu ka murteessuu qabu kori sabaa jajjabsinaa taa'u jechaan murtaa'ee kori sabaa waggaa tokko lama keessatti taa'uu hin dandeenye dhumarratti 1998tti kan mirkanaa'e yeroo dheeraa fudhate unfortunately hin gaddina yeroo fudhate garuu sirnaaf akkasuma ta'uu qaba gaa hojiif ni mijata jee dhihaate garuu yoo sirna faallisa ta'e nu rakkisaa maaliif korri sabaa yoo ta'e aangoo gahaa qabaa idda bu'oota qaama jaarmaa keessa bakka bakka akka qotee bulaa akka warra hidhannoo falmatu warra jaarmoota uummataa keessa bakka hunda namni walitti dhufa akkasitti dirqama isaa raawwachuu danda'a korri sabaa. Isaanii murteessisina jenneeti yaada san kadhiifne akkasumatti sirna faalleessa yoo akkanumatti namoota hanga tokko liqamanii waa murteessan gaafasa. Egaatii waraqaan kun yookiin xiinxalli kun bara 93 dhiyaate waggaa shan booddee bara 1998tti korri sabaa yommuu taa'u yaadi kun dhiyaatee irratti mari'atameera jettu. Leencoo anis kora sabaa sanin dhayne haala baay'ee jijjiirame achi boodaa'u waan murtiin ammoo barbaachifte sirni tolfamuun korri sabaa amaali koreen jidduu haarawamuun hayyu dureenis filamuun kun hundi argame hojiin akkatti fufu dirqamnis qoodame jaarmanni faaresee hojiitti deebi'ee kanuma gaa kanaanii raawwate jechuudhaan akkasittiin fudhe. Yaada san inni achi dhaqee ittiin dhiyeessine kora sabaa irratti naa dhiyaatu isin jenne kora sabaa hatattama immoo ka ta'e kora sabaa hatattama jaarmaa deebisanii dandamachiisuuf deebisanii ijaaruuf haara'umsuuf kora sabaa hatattamaatu ta'e nu keessa namni dhaqee aan hin dhaqne Leencoos hin dhayne yaadni suni eega gaafa 93tu ka'een beeku hangaan hin qofa qabutti. Finkoon itti aanu abaa'oo keessatti jijjiiramaaf haaromsi akka barbaachisu yeroo darbe kaasuun keessan ni yaadatama. Hanqinni dhaabichaa maali? Abaa'oof haaromsa akkamiitu barbaachisaa? Maaltu sirraa'uu yookiin fooyya'uu fi haaromuu qaba jettu? Waa hunda haaromsuun yeroo hundumaa hin barbaachisaa. Ani ka dhihoo interviyuu seesonaal baarii kennee fi bakka biraattis kaniin dubbachaa ture. Haaromsuu jaarmaati tokko amma sirni amma kaafte kunu yaadni tokko dhihaate koonsensasiin namni irratti walii galee kuni kori sabaa gaafa taa'u waan hojjetamu je'eeti dhiise miti. Haaromsuun itti rifar godhe immoo tokko waanuma kanaafaadha. Dandeettiin miseensotaa ol ka'uudha. Murtiin jaarmaa hojiirra ooluudha. Namni yaada dhiheessee yaadni suni irratti dubbatamee yoo fudhatamuu baate hin hafagaa yeroo biraa immoo eeggatanii gulantaa biraatti ishee barbaachise dhiheessuu malee yoo sirna jaarmaatiin hojjenna taane kaniin an dhiheesse ta'uu malee jaarnitiif falmaa ooluun sirna balleessiti. Bakka koonsensasiin murteessan koonsensasiin murteessu. Bakka sagalee wayyabaa murteessan sagalee wayyabaa murteessan. Kaniin dhihoo jedhe immoo kana dabraahu. Sirnuma jaarmaatu miseensa duraa ofitti makuurraa qabee miseensa jechuun maali? Ka maal barate dirqama akkamii mirga akkamii gaafachuu danda'a dirqama akkamii fudhachuu danda'a kanarraa qabee dandeettii
karaa beekumsa qabsoorraa qabu wajji dirqama fudhachuu deemu wajji waan ta'e ufaara'eemsu sagantaa ufaara'eemsuutii fi if jijjiiruu dandeettii miseensotaa jijjiiruun jalqabuu qaba jedhee tan amanaan mallee kanammoo jaarmanni hojjechaa jira hanga tokko isa hubadheetiin jira. Miseensota haaromsuu sagantaa barnootaa kaarikulamii jira kaarikulamii ittiin hojjennu dur akka yeroo isaatti wajjeessaniiti dandeettii mata kan hidhannoo qabuuf kan hidhannoo qabeef kan baadiyyaa jiruu fi magaalaa kan jiru kan biyya ormaa jiru kan biyya keessaa jiru dandeettiin akka wal duukaa deemtu hubannoonni isaanii akka wal duukaa deemu kana jechuudha haaromsuu kan hin jedhan. Gaariidha akka hanqinaatti wanti ka'u ni jiraa? Akka hanqina wanni ta'u fakkeenyaa fi bara 1991 booda biyya ormaatiitti keessattuu yoo miseensota filanii jaarmaatti makan akka yeroo duraa carraan gahaan ka ture natti fakkaatu an kaniin xiqqoo irra ilaalu dammaqiinsi barnoonni walii kennan gahaadha laataa ufiifiniif gaafadha kana jaarmaan deemuman gaafadha deddeebise akkitti jaaraman kuni biyya ormaa keessatti gahaadha moo gahaa miti wanni wayyeessinu jira kuni gaa mari'atame akka hundi wal fakkaachuu dhabuun mana ka Awurooppaa jiruu fi ka Afrikaa jiru ka Ameerikaa jiru akka jaaramataa ka biyya keessa jiru immoo akka biraatti jaaramataa kuni waan gahe jaanii dhiisanii miti yeroo hundumaa qormaataaf feesisaa beekumsi dammaqiinsi yaadaan wal hidhachiisuun yeroo hundumaa waan dhaabbanne ta'uu qabaa damee kana hojjettuu ture durattis keessattuu gaafa dirree keessa jirru yaa kuni sadarkaa hundattuu itti fufuu qaba ture laafinni asirratti xiqqoo argamee na fakkaataan kun yaada mataa kiyyaati. Gaariidha obbo Tahaa. Mee gara gaaffii gabiraatti haa dabarru gaafa koreen artistoota Minisootaatti walgahii waamanii turan isinis walgahii sanarra turtanii gaafa sana namni tokko akkaataa jaalbaaroon itti wareegame irratti gaaffii obbo Leencoof dhiheessee ture obbo Leencoonis hoggaa deebisan akka isin ragaa baataniif isin gaafannaan dubbachuurraa of qusattanii maaliif jaalbaaroon kan ajjeese jaarraadha jedhanii isinitti himanii beekuu akkas jedhanii wayitii nama biraatti himan yoo dhageessanii beektuu ka jedhudha gaaffiin koo. Ani Leencoo akkas jedhee kana gaafateen ishee guyyaa dadhuu gaafatamuu fiyya walgahii sanirraa Leencoo ture jaallee warqeen turte ka ishiin haasoftetti dabalee waanumaan himuutun turre namni bakka iddeen hin jirre iddee barbaada gariin nama ani waanuma gaaffiin suni gaafas ka'eefuu naaf hin galle ka du'a jaallee baaroo waan namoota adda addaarraa dhaga'ee qaba duramee fi ibsuuf gaafa dubbisan dhageenyu namoota ramanneeti akka sirnaan inquiry commission akka jedhanii beekta qoratamee ragaanis bakka dubbinsi instaasis hundumtuu galmaa'ee dhufa jenneeti dhibbeen biraan argattee karatti hafe hanga dandeenyu immoo duukaa buunee aayyiitnas namaachi ture ka ijaan argeef nama waardiyaa jaallee baaroo gaafas dirretti jaaljiichaa jiru waardiyaan isaa odoon hafin namni boodigaardi isaa ture odoon hafin san anin agarre qormaataan nama biraa gaafadheeti wanni dhageenye ni jirti ka galmaa'e ni jira gaafa yeroon isaa ga'e sisanii warraaf kennuu dandeenya akka biraa waan gaafa sani jaallee warqee himterraa yaaduma biraatuun turre ani gaafatamuu kiyya akkasitti yaadadhu wanni kophaanatti himamee namarraa hambifadhees hin jiru. Isinitti yoo himanii beeku jaarraatu baaroo ajjeese jedhanii isinitti himanii beeku yookiinis immoo wayitii isaan nama biraatti himan dhageessanii beektu?
haasawa akkasii akkamitti dubbiin sun taatee qoradhe nama wajjis kophaaf isa waraqaan waan qabatte hin dhiiftu yeroon isaa gaafa gahe hin ibsamaa sanumaan tursiisuutu naa wayyaa ammatti eenyutu maal dhaga'ee eenyutti maadimee odoo keessa seenuu baannee naa wayya natti fakkaata. Maaliif namoota achi turee jira waan himan qabu nama guddaa dhabne nama qabsoo sana keessatti qooda olaanaa qabu waa lama dhabnu nama ragaa odeeffanne keessaa namni tokko akkas jedhee nu ibse rakkifnee jennaan waa lama dhabnu namas dhabne haqaas hin dhabnu yaalbaaros dhabne haqaas hin dhabnu asuman dhaabaa jeeti ragaan akkasitti nu hime isan jechuu barbaadaniif hoggaa yeroon geesse ni himamaa garuu jette irratti odoo hundeessuu baannee gaarii namoota achi turee jira isaan himanii isuma gaafa san dhageessisanii. Gaarii dhagaatii gaaffii koo anis kanumaan hin xumuradhaa maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Bu'uura Biyyaatiin obbo Xahaa Abdii galatoomaanis niin jedha. Galatoomii sabbooqaa baay'een gammadee galanni kenname. Ulfaadhaa. Harre kallolu dina ofi male noto of nese enyutu nuchale nomatof nese enyutu nuchale jedetu welise libira jedetu welise libira gansa tibada nufgalera tana wahedu jedame wahedu snibikna tilmane oromo malif dokuntane malif wale mormina tokuma ya ilmani oromo tokuma tokumani kumna tokuma barro
maali barroo barumaan darba amma yoomitti nu darba fardatoo garbuu liite achuma gangalatu baratoo darbuu dhiide achumaan wasallatu nutoto barana jennu barrilee barani sokkite ormimoo nutti kofalte lakki lammii wanko mitoko haatanu malo lammii wanko mitoko haatanu Oromia balofe walina kapsoyu Oromia balofe walina kapsoyu Bekesa sin abne nu bekesa kamna Kabenya sin abne nu kabenya kamna Waligalte ni be dandi wendolina Malifto kontane mawal gudum fina Tukuma maftamne takalmane binensa Malif wal jibina Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aa kanuma. Waa'ee qophii keenya yaada yookaanis gaaffii yoo qabaattan karaa iimeelii keenya contact@saifanabalbal.com jedhaatiin qunnama. Fuulli intarneetaa keenya www.saifanabalbal.com jedhama nu daawwadha. Akkasumas Facebook irratti raadiyoo Afuura Biyyaa jettanii yoo nu barbaaddan nu argitu. Torbee qophii biraatiin hamma wal agarrutti torban gaarii isinii hawwinaa. Got it.